Ashama akkam jirtu daawwattoota koo odeeffannoowwan har'aa qabadhee dhiyaadheeraa akka hordoftaniif kabajaan isin gaafadha turtii gaarii. Dhaloonni namaa xiiqa'ee duudhaa eegumsa qabeenya uumamaa ganamaatti deebi'uu qaba jechuudhaan pireezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa himaniiru. Pireezidaanti Shimallis gama miidiyaa hawaasummaa isaaniitiin haala qabiinsa qabeenya uumamaa irratti yoo dogoggorree homaa irratti sirrii hin taanu jechamni jedhu hirkannaa dhalli namaa uumama irratti qabu waliin yommuu ilaalamu guutummaatti sirriidha jedhaniiru. Abbootii fi haadholiin eegumsa qabeenya uumamaa irratti duudhaa boonsaa kan qaban akka turan yaadachiisuudhaan dagatamaa dhufuu duudhaa kana hordofee mancaatii olaanaan qabeenya uumamaa mudachuu yaadachiisaniiru. Dhaloonni ammaa xiiqa'ee duudhaa eegumsa qabeenya uumamaatti yoo deebi'e gama tokkoon qabeenya uumamaa mancaatii irraa oolchaa gama biraatiin ammoo ilmaan duudhaa abbootii fi haadholiin darban ittiin jiraataa turan mirkaneessuu fi milkeessuun akka danda'amu amantaa qaban ibsaniiru pireezidaantichi. Itoophiyaan dhiibbaa jijjiirama qabeenya qilleensaa ittisuudhaaf tarkaanfiin ofiishiitiin fudhataa jirtu biyyaalee naannochaatiif fakkeenya kan ta'udha jedhaniiru barreessaa olaanaan dhaabbata misoomaa mootummoota Afrikaa ba'aa IGAD Dr. Warqinaa Gabayyoo. Dr. Warqinaan bakka agarsiisa ashaaraa magariisaa Itoophiyaan yaa'ii COP28 irratti qopheessitee ilaalchisuudhaan yaada kennaniin biyyaaleen ba'aa Afrikaa dhiibbaa jijjiirama qilleensaatiin kan miidhaman ta'uu isaanii eeraniiru yaada kennaniin. Dhiibbaan kun yoo hin hir'ifamne naannochatti miidhaan daran hammaataa ta'e dhaqqabuu akka danda'us himan. Haaluma kanaan tarkaanfilee jijjiirama qabeenya qilleensaa ittisuudhaaf fudhatamaa jiran eeruun sagantaan ashaaraa magariisaa Itoophiyaan dandeettii ofiishiitiin gaggeessaa jirtu biyyaalee naannochaatiif fakkeenyadha jedhaniiru. Itoophiyaan sadarkaa idil-addunyaattis dhiibbaa jijjiirama qilleensaa irraa ittisuudhaaf tarkaanfiiwwan taasifamaa jiran keessatti hirmaannaa taasisaa akka jirtu Dr. Warqinaan himaniiru. Bakki agarsiisa ashaaraa magariisaa Duubaayitti qophaa'es Itoophiyaan humna haareffamaaf xiyyeeffannoo olaanaa kennuun hojjechaa akka jirtu kan agarsiisu ta'uu dubbatan. Sochiiwwan taasifaman kan mul'isu ta'uu Dr. Warqinaan kaasuudhaan kunis immoo fuulduratti cimee akka itti fufu amantaa qaban dubbataniiru. Qabeenya turizimii Oromiyaan qabdu beeksisuu fi madda galii turizimiif oolchuuf hojiiwwan bal'aan hojjetamaa akka jiran koomishinarri koomishinii turizimii Oromiyaa Aadde Lalisee Dhugaa dubbataniiru. Fiigichi guddaan Oromiyaa marsaa afuraffaan Baalee daawwadhaa magaalaa Roobeetti har'a gaggeeffameera. Saganticha irratti koomishinar Lalisee Dhugaa akka jedhanitti qabeenya turizimii Oromiyaa beeksisuu fi madda galii taasisuudhaaf hojiiwwan bal'aan hojjetamaa jiru. Qabeenya turizimii beeksifamaa jiran keessaa paarkiin biyyaalessaa gaarreen Baalee tokko ta'uu kaasuudhaan fiigichi gaggeeffames qaama beeksisa qabeenya kanaati jedhan. Bulchaan godina Baalee obbo Abdul Hakim Aliyyi gama isaaniitiin Baalee qabeenya uumamaa fi iddoowwan hawwata turizimiin kan badhaate ta'uu himuudhaan bulchiinsi godinichaa fi hawaasni godinichaa qabeenya kana kunuunsee tursiisuudhaan yuuneeskootti akka galmaa'uuf gumaacha olaanaa akka taasisan himuu isaanii odeeffannoon koominikeeshinii magaalaa Roobeerraa argame mul'iseera. Fiigicha gaggeeffame irrattis hirmaattota tokkoffaa hanga sadaffaa ba'aniif badhaafni meedaaliyaa fi birrii 2,000 hanga 10,000 kennameera. Leenjiin qondaaltota olaanaa poolisii magaalaa Finfinneetiif giddugala hooggansaa Afrikaatti kennamaa ture xumurameera. Leenjichi riiformii dhaabbatummaa, naamusaa fi hooggantummaa jijjiiramaa akkasumas jijjiirama biyyaalessaa hordofee riiformiiwwan poolisiin magaalaa Finfinnee gaggeesse irratti xiyyeeffachuudhaan kennamaa akka ture ibsi koomishinii poolisii magaalaa Finfinnee faanaaf ergee mul'iseera. Koomishinarri ittaanaa poolisii federaalaa Malaakuu Faantaa dandeettii raawwachisummaa poolisii cimsuudhaaf teeknooloojiiwwan ammayyaa guutamaa akka jiran mirkaneessaniiru. Nageenya lammiiwwanii mirkaneessuuf dhaabbata poolisii keessatti hooggansa cimaa uumuudhaaf kan xiyyeeffatamee hojjetamaa jiru ta'uusaa akkasumas miseensonnii fi hooggansi poolisii Finfinnee ergama biyyaalessaa fudhachuudhaan dirqama isaanii ga'umsaan baachaa akka jiranis himameera. Koomishinarri koomishinii poolisii Finfinnee Geetuu Argaw gama isaaniitiin leenjichi ergama dhaabbatichaa bu'uureffachuudhaan
gaggeeffamuusaa fi hooggansaa fi miseensota sadarkaan jiraniif gara fuulduraattis kan kennamu ta'uusaa himaniiru. Hooggantoonni mootummaa leenjii marsaa afuraffaa giddugala leenjii garaagaraatti leenji'aa jiran hojiilee misoomaa daawwataniiru. Haaluma kanaan leenjitoonni giddugala Amboo hojiiwwan misooma qamadii jallisii bonee aanaa ilfataa warshaa keenyaa biiraa mana barumsaa ifa boruu magaalaa Amboo fi ijaarsa gamoo waajjira paartii badhaadhinaa godina Shawaa Lixaatti ijaaramaa jiru daawwataniiru. Akkasumas giddugala leenjii Jimmaatti kanneen leenji'aa jiran godina Jimmaa aanaa Maannaatti inisheetiiviiwwan misooma qonnaa garaagaraa daawwataniiru. Oomisha baala shaayii, horsiisa lukkuu fi kanniisaa, misooma mi'eessituuwwanii fi kanneen biroo dargaggoonni kilaasteraan gurmaa'uudhaan misoomsaa jiran daawwachuudhaan muuxannoo qooddataniiru. Haaluma wal fakkaatuun hooggantoonni mootummaa leenjii hooggansaa marsaa afuraffaa giddugala leenjii Finfinneetti leenji'aa jiran hojiilee misoomaa magaalaa Finfinneetti hojjetamaa jiranii fi pirojektoota gurguddoo ijaarsarra jiran daawwataniiru. Magaalaa Finfinneetti pirojektiiwwan warshaa buddeenaa Adwaa 00 fi kanneen biroo daawwatan. Kana malees ammoo leenjitoonni giddugala leenjii Diilaa godina Geedootti hojiiwwan misooma qonnaa, oomisha dammaa, sochii industirii bunaa fi iddoowwan hawwata turizimii daawwataniiru. Egaa hordoftoota koo odeeffannoon kun akka namoota biroo bira dhaqqabuu danda'uuf laayik, sabskiraayib akka gootaniif isin yaadachiisa. Waan hordoftaniif hedduun isin galatoomfadhaa. Fayyaa ta'aa. Nagaatti.